Dhugaa dubbachuuf innaa akkasitti ishee ilaalanii baay'ee garaa nama nyaatti. Mucaan kun xiqqishuudha. Mucaa himaa hin beekne fuudhanii kanatti galchanii. Har'a garuu deessee erga deessee immoo ofii ishee duuteetti jedhu. Rabbiyyuu lubbuu ishee homaan godhin. Rabbi dhugaa ishee haa baasu. Maaliif jennaan biyya ormaa ormumaa. Intalli jala xaaxoftu sunis ormumaa. Isheen birriidhaan itti bitamteetti yoo ta'e malee dhugaa rabbi baay'ee natti ulfaate akka kottu waa'een intala sanaa jechuudha. Mucaan kun amma homaan beektu. Ishee doorsisanii kana godhi sana godhi jedhanii waan barbaadanitti ishee gashuu danda'u. Isheen lubbuu ishee obsachuu jecha waan isaan jedhan hunda gochuu dandeessi. Har'a garuu garatti gortuuf waan falattu dhabdee garuma isaan deemanitti faana deemti. Garuu siiriidhaan ishee hadochaniiru yoo ta'e malee mucaan kun jaallattee miti. Dhugaa rabbiiti mucaan kun jaallattee gara isaaniitti sin baqattu. Isaanis hin caashifattu. Wayidha tuqaniiru. Nagaamoon irraanfanne nagaan waaqayyo lafa jirtanitti isiniif haa ta'u akkam jirtu nagaa keessanii. Hani nagaa kootii osoo nagaa himannaa osoo miidhamuun jiru nagaa himanna silas maal goonaaf miti. Lafuma jirtanitti immoo warri haftan waaqayyo isin haa eegu siniin jedha. Hin baana malee akkatti galluu hin beeknu akkatti nu gashuuf akkatti nu jiraachisu kan beeku waaqayyoodha. Isin haa eegu lafa jirtanitti siniin jedha. YouTube ko subscribe like share naa gochuu hin dagatinaa siniin jedha. Dhugaa rabbiitiin erga waa'ee mucaa kanaa dhagayeerraan guyyaa sadan kana rafee bulaa hin jiru jechuudha. Baay'ee tokko na cannaqee baay'ee tokko fuuldura koo deddeemti. Egaa nan dalagadhadhanii gaafa biyyaa baanu wanta nu mudatu hin beeknu. Waaqayyoomti hiree keenya bareechee nagaan nu baasee nagaan maatii keenyatti nu haa galchu malee. Jireenya biyya namaa kun baay'ee ulfaata dhugaa rabbi. Kan isa beerotitti ergu immoo isheenis kan isa beerota filattee dhaqxu. Dhugaa rabbi baay'ee ulfaataadha. Garuu mucaan kun eengadda nagaa deemti. Ulfa ji'a torbaateedha. Akkamitti dahuu dandeesse? Erguma deessee immoo kan miixuu isheef yaa kennanii yaa jennugaa. Isuma fudhattee erga deesse akkamitti lubbuun mucaa hafe lubbuun ishee bahuu danda'e? Moo sobaniitu utuma isheen lubbuun keessa jirtu oksaniitu lubbuudhaan hin jirtu duuteetti jedhanii sobanii odeessu. Ananaa galuu dide takka abjuus natti fakkaata. Takka sobas natti fakkaata. Amanuus dadhabe jechuudha. Maaliifi baay'ee namatti ulfaata amanuun. Eengadda yeroo isaan walitti fiiganii garaadhi ishee dide fakkaata. Gidduu dhaabattee gargar isaan qabdi. Har'a garuu akkasitti duutee hommaa jedhanii mee akkam namaa aarsu mee akkam namaa cannaqu dhugaa rabbi. Baay'ee na aarse baay'ee na cannaqe. Maaliifi otoo ishee lubbuudhaan jirtu duute jedhanii sobanii ayyaanaa nu qabumoo? Dhuguma immoo akka jedhan immoo duuteetu ammoo mee maal jennee murteeffanname? Akkaataa isaa waan jennuufi waan goonu wallaalli kun har'aan guyyaa 3 oolanii bulaa jiru jechuudha. Keessumaa mubaarak dhugaa rabbi umurii isaa nuuf haa dheeressu. Unuuf jecha waan baay'ee ta'e jiraa keenyaafis hin dhaabata du'aa keenyaafis hin dhaabata jechuudha inni. Baay'ee tokko ulfaatee jira. Otoo inni hin jiraanne amma namayyuu sagalee hin qabnu. Waaqayyo immoo lafa isheen jirtutti ishee haa eegu ishee haa tissu. Warroonni qaamaan haxxanii ishee erguu dandeessan bakka ishee yaafadhaa dhaqaa. Warroonni immoo qaamaan akka keenya kana irraa fagoo jirtan yaadaan kadhannaadhaan akkuma amantaa keessanitti ishee yaadadhaa jechuun barbaadan baay'ee natti ulfaatee na callisa jedhee callisu na owwate. Ammoo gaa waaqayyo manaa ishee baasee biyya ormaatti ishee hin gatiini. Warra isheetti garaa jabaate kanallee rabbi garaa laaffisee fi nagaan biraa haa baasuun jedha. An baay'ee natti ulfaate. Jirti jechuufis amanuu dadhabe. Hin jirtu jechuufis onneen kiyya amanuu dadhabe. Bakka akkanumatti mataa na dhukkuba jechuudha dhugaa rabbi. Mucaa xiqqoo homaa hin beekne duudaa deemtee hin quufne fiigdee hin quufne jireenya biyyaa ta'uu fidinnaan waanuma yennu nama wallaashisa. Nan jijjiiramaa
maatii kun jijjiira jetteetu kan isheen jireenya biyyaa dhiistee baate jijjiiramuu dhaqxe immoo iddoo jijjiiramni hin jirre iddoo qorumsi jiru irra buute egaa hireedha. Hireen takka waan gaariitti nama baasti. Takka immoo waan hamaatti nama baasti. Waan hireen ofii nama gootu hin beekani baay'ee na gaddisiisena.